لما akka hojii isamaa yaa ifaa dukkanaa yaa warqii nuuraa isin dhabuu feenuu ija teenya duraa yoo isin hin jiraatiin jiruun nuuf dukkanaa wallaalan nu dhaala gamaa gamanaa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa Fajrul Islaam guyyaa har'aa kana keessummaa akkuma beekamu yeroo darbe keessummaa biraa waliin turree har'as keessummaa biraa waliin jirra. Kanaaf garuma isaaniitti isin deebisuuf maqaa fi bakka dhaloota isaanii nutti himanii ka'anii سينا ساني ترى قمني إيجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. إن شاء الله جزاكم الله خيرا جزاء ربي سنا جلته إخلاص ربي سنا هلكاو نورا قرتي ربته في اللي ربين إخلاصتي هلكاو جزاء إن شاء الله أقوم بكمو سينا أولا مكاكي يارا يوم كاسي مكان كو إني أولا إني يرو غرتي بكي كيسا تور رسولي جورا منتي برا كيسا تور لي منتي كريستان ما كيسا أول لسا سمرا كاسو يمتير سن ملاكو جرم ملاكو جريسا إيسا بلو جورغو بدارو بكاري سيتو جرم انديم دمو تقنتي egasii immoo gartee rabbii keenya galme rabbiin islaamummaatti nu galche abbayyiin ko jabeessaa dhiyeessaa buloo kan jedhamu maqaan isaanii Ibraahiima sallamanii amantii muslimaatti seenanii egasina gartee maqaa kiyyaa Hasan Ibraahiim jedhama jechuudha. Gabaabinaan yoo gartee seenaa gabaabsanii dubbanne dhaloonni gartee kiyyaas dhaloonni abbaa kootii Ayiroo Guddisoo as Wallaggaa Lixaa keessaa egasina bakkeen itti dhaladhe immoo naannoo Kuree jedhama naannoo Kureetti eebicha jedhamti naannoo sun naannoo eebichaa jedhamti. Akkas diillaa gugulaatti dhiyaata. Abbayyeen keenya gabaabinaan yoo ilaalle naannoo gartee biyya Kuree jedhamu sanatti jechuudha. Biyya Kuree biyya nagarii Gondeenaan beekamaadha. Achitti amantii musliimaa qabatanii gaafa gartee azaan ta'amu gaafa rakkatan gaafa cinqan baqatanii qabeenya akka jiru gartee dhiisanii dhufanii diillaa gugulaa naannoo badhaas diillaa jedhamti galan naannoo fincaa jedhamti achitti galanii gabaabinaan yoo dubbanne gaafa achitti galluu namoonni gartee mana 11 ta'u wayyaa salamanii turan. Naannoo sanatti sallaman abbayyee keenya hojiin sallamanii manni 11 suni amantii isaanii yookaan pheente kufritti deebi'uun dhuman jechuudha. Abbayyeen keenya kophaa isaanii jechuudha keessatti jiraatanii akka kana agartee amantiin isin baay'inni masjidni hin jiru haa tokko illee hin jiru. Egasii ani mochi keessa abbayyeen keenya quraana qaroo qabdanaan jedhanii naannoo Collobboo jedhamutti na ergan. Sheekh Abdul Qaadir jedhamu isaan Sheekh Abdul Qaadir Janaa lolaa jedhamu addunyaa irra jiru Sheekh Abdul Qaadir Janaa lolaa jedhamu isaan irratti quraana qaree egasii Sheekh Ahmad isa warra Jimmaatti har'a najjoo jiru nama guddaa ta'anii jiru. Achitti quraana qara'een amma washamsi wadduhaatti yoggasin barreeffama. Naannoon sun bara gartee ilaalii 85 keessatti fakkaatu bara 80 keessa. Egasii immoo achirraa kaanee naannoo bakka jedhamu warra jiru baarkoo keessatti dhufe jechuudha. Dhufnee achitti quraana jammareen nama gartee Muhammad Hassan jedhan tokko Arrabbaa Yaasin jedhamu mucaan isaa ilmi isaa dhaan biratti qaraa jira. Quraana qaraana gabaabinaan yoo dubbanne egaa bara 89 abbayyeen keenya akhiraa galanii ambiran jiru. Gabaabinaan yoo dubbanne naannoon suni naannoo amantii musliimaadhaan dhiibbaa qabu waan ta'aniif abbayyeen keenya rabbi isaaniillee kadhatanii rabbilee du'aa isaanii qeebalee yaa rabbi yaaddan ajjeesin jedhanii dhaqanii naannoo arrojii yookaan naannoo qanxuu bakka jedhamu tokko jirti. Yaa rabbi isin ajjeesin yoo nan du'e namni jarri abbayyeen keenya yoo isin duutan isin awwaallu ibidda isin irraan fudhannu otoo isin jirtanii yoo kiristaana taatan malee naan abbayyeen keenya lakkeen kiristaana ta'u jedhanii anaan astina erganii ijoolleen keenya nuka kafara jechuudha. Ijoolleen hangafti keenya tokko dammituu jennaan hin jirti isheen kafarte alamii jennaan hin jirti hin kafarte dammituun hangafti keenya illee irra gartee asalamtee ijoolleen ishee musliima taateerti ishee musliim alamii illee kafartee kofree geettaftee ishee illee fidee asalam seenaa koos hin beektanii deebitee kafarte jechuudha. Akkasittiin gabaabina yoo dubbanne gaanii achi deebiin quraana kana eegalee bara 80 abbayyeen keenya gaachitti kan idoonii qabarman jechuudha. Naannoo qanxuu jedhamutti idoonii qabarman.
otoo achitti du'anii namni awwaalu jiru. Achitti du'anii qabaramanii egaa sanaa boodaniis abbayyiin keenya du'anii gaafa walitti 14 dhaga'e gaafa du'e dhoksaa yoo du'a koo dhaga'e as jeddeebee quraana rabbii dhiisa jedhanii du'a isaalee akkana dhoksan taasisanii amman ture dureen dhaga'een kana booda bara 89 quraana fixeen deemee jechuu beekiitti gaafa kana yoo kun dubban beekii deemeen naannoo beekii aji Ibrahim Zakariyaa duniyaarra jiru rabbi ramata isaanii fagooduu akka jiraachaa jiru caalima nama guddaadha isaan nama gara gartee ilaali gara fadiis kana gaara mul'ata isaan nama gaara mul'ataati isaarratti dhaqeen usula qara'ee waan akka gartee buluuqaa riyaada kana jettanii eegaleen achi booda xiqqoo gartee ilaa qabaan kun nutti hammaatennaan gabaadee fi Haji Ismaa'eel akhiraa galan isaanis warra gaara mul'ataati achitti riyaada kana qara'een an qadaan jaalladhu jireenya kookeetti kitaabni qadaa waluun jaalladhu beelan jaalladhu malee qadaan jaalladhu rabbi ikhlaasa naafa godhu achi gaafa qadaan natti hammaatuun bara 91 natti fakkaata takhmiinumaan gimmitiin gabaasa mata guddaa bakka jiran naannoo beekii jalaa channaqee Sheekh Abdul Mannaan Sheekh keenya nama guddaa wayitii isaan nama godina gartee Jimmaa jalaati har'a akhiraa galanii jiru isaan naannoo jira 1,000 fi naannoo walumaa gala nama waggaa wayitii du'uu isaanii akkasitti achitti tumaan gartee ilaalii ilmii kana gaa wallagga kana itti badaa ilmii bulleeffachuun jiruu sana irruma fiigamaa buluu garii yaada tajriidii kana tafsiraa tumaan qara'uun quraana gartee ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم وهم يعمهون بكسنا قاسنا تفسير بكسنا قرانا شيني كان يسون كتاب قوياشن قدا قونان أن لك بيان جاتون دندو شيخنا فلا لين شيخنا فلاني جمبتين يرجع جتشو جمّا قاونو جمّا سوني مجتشو ديدنان قد بنيجا إلو بابوراتي شيخ كينجا تكبرا شيخ تدوما جرمو محمد علي جرمو سنة مهرري سامبرتي قرانه جتشو علمي كان قرتي قرانه ما قطعي قرانه أمبونا قلنا قرون جال كسبين جالو درسام كسبين ديما كسبين بربادو نعمتا وقتا نعمتا وقتا وكيس قرتي جمعة مي كتو جران نعمتا وقتا قرتي جمعة أفرتمي سديكا نعمتا كانت فكرة يوتل مامتن جمعة أفرتمي سديكا بنزل جيتو كيو جمعة أفركباتي وقتا قرتي لا جيمي كجيو كلام يدير جيو كلام أفرفري يرو كلام هذا أفرتمي سديتا أنك دوان جالي قرتي كابان جالة تقافن قمته دوسنيس عمري كنيا في تنّه خنا بودا شيء نوز نسيان ولا نشيء نباك بونا بجنة كراتن بكا كتابة كابان كإنتانه ديمانا بودنيا كتو كتو جيهو شيء عبد الجليل جرا عمر لي قرتي بيا أمريكا خنا جرا نمني سوني إساجين يوم بيجيو جين كانه ديم نشوا هرجي لنّه قاف هرجي لنّه جنو يسرن هرجي خنا ولا سا نانو شافين شافين شيء ما مسيرة جنبران نجاو جنو بايه كلام نكون نمشي جوجي عبارة كنا بكان نتريفو كتاب مال جننا درسان ورا علم بودا جرا نتيلمي هذا اور بالنا أشتمان كتاب بكلمة تيجي أريبتني جاني شيخة تو شيخة بوبيت نرجع شام بوبي جننا نجرا رجل تاكي سانس قابلنو إنسان مو خطبة رياضة بول تربان سري نقرايسن خطبة رياضة بيتشا تربان سري كرانه تربان سري كا خطبة رياضة كرانه كنا وقاه سري تكون بمن نشرة كانه شيخ أحمد شرف شيخ بودا إنسان نما قديمة نما بودا رو عمري ساني قاس عنه وقاش انت مويتي أرو وقانا سديت ما كيسا ما تربان ما كيسا قلين أشتنا كي قتاي برنه برا سجل تمي تكون اتفاقات قلتمي تقولمي بس قلتمي لما كيسان اتفاقات كانوا يجيب نونين تاني أما وقات وربات تشندرجو برا سجلتمي سديتني سجلتمي تربا براكين بكناوي رك أشتمالن كراغا لفا جمالين أصول كارين بلوغة كارين رياضة كارين تجريدي كارين وهم ده كان قتة شوفير مان قتة قريب بوسين وفيكي يأشور كوجاتو كتون ديمي كسبين أكا قتة صوبان تاني وانت ربي نرام بيكو كوجالا بيتشا شيء نيكي نسوني أن كتابة قضان قرو جنان شيء كان ده كتابة قضان قرو نانا كقول أن ديمان جرا وانت في كوجالا ما ديمي كسبين كوجالا ما يروسنا قبتني بريشان شينولو كالسرا بريشان شينولو أن نبونا فنان guyyaala obrifaa argate kana waan beeku guyyaala hojjete kan sira achi geettachuu bona ganna an ilmi rani goda rasan deemi gaafa darasan jeese kitaaba gadi buusanii gaafa ciidii hattaa sheekni rabbi rahmata isaanii qabu ilmi nu tarra qiraasaa jiru jazaa warra kaanii rabbi jannatana kaffalu jecha ishee amashara duniyaarra jiru ilmi nu tarra qiraas min cibaaraan isaanii wanti hundi kan saniiti bona ganna
yoo guyyaa kitaaba qabaa ta'e yookaan ergaa isaanii yoo shaaqalame halkan qabaayisu. Mudannoo wanta mul'ate keessaa sibiijii kan jedhan tokkotu jira waan ajaa'ibaa. Yeroo san keessatti sibiijii afaan biyya kanaatti feleeriyaa jedhama. Sibiijiin kun qabdiin attamaatteennaan isheen haa ta'u ganamas galgalsiin xaayaa sheekha yaasan akkam gootan naannoo ishee amal bubbee maa kana bira qeedee waa godheen ishee amal bubbee sun gaafa dawwanaa godhu fasitee jennaan jedha dhiiga dhangalaasu millaa cifanii annaman qabu firee koo musliimni jiru abbeen kun shariikan qabu gurbaan guddinyaa kun biraa deeme fasitii godhee dhiiga narraa dhangalaa isheen ni kuni dhaqii bultii kudha furguutummaa kalwaa keessa taa'an ta'uu baanaan fayyadannaan haa ta'u biraa abbeen